أبو مو يكون شروما أنا باسي في الشاي. أكيد سيتا كارو. مالين. شلونك كشاي بدورس. أنا نمو كم أنا باسي في الشاي شرومتي. ما رأيكم دمي بيا دمي يادوكا. يفتح يبوا. سيباريش. مويد أجهزة وانا دا ساماجو. واي مالي؟ موتما إثيوبيا وانا تشاجو. مانت. سجدينا سنجدينا تشاجو. موتما سنكون كأنا وتكتروا يلين جنبتينا نيجوا ديما. ماريا ما موسان كوندي موسان. هاي كامو يرجع سافر ديجا مي واي كابيني بيه كينيا وانا جري مه. واي كابيني بيه كينيا واجد شو فيوني أساتو كتو جرا. كابيني بيه توبي أكيد توكتو. ومتى جندا كيساتو كوالت تسابي والجايوامي شرا. تولي. أتشي والجايوامي ومنس ياي في ركوبايك أبو متى بيه كينيا كوما بيكتو. سنقوله غافيك أبداني درا دوبان غافيك سندا بيكسي سايد كابينيش. ummati keetaa kolamaa siin jedheetu gaaffiin jalqabaa hospitaala qabna garuu doktariin qabnu ittiin jedhan isaan booda kaabinichis bilbila isaa kiisii keessaa baaseetu akka waan ummataaf yeroo sana gaafficha deebisuudha yaadiinsaa silkii tuttuqee waa yaaleetu tolee gaaffiin keessan sinii deebi'eeraa doktarri boor dhufaa ittiin jedhe kanaafuu gaaffii keessan sattaa nutti fufaannaan hayyee erga jettee gaaffiin keenya inni lammataaf inni tokkoffaan ammasii akka ganda keenyaatti neetworkii hin qabnu jedhan kana jechuun Look, kaabineen kuni uummata amma kan hundumaa sassaabee kijibaa jira, sobaa jira jechuudha. Neetworkiin qabu gandi san. Uummata neetworkiin qabnudha jechaadha. Inni garuu gaaffii isaanii jalqabaaf baasee silkii tuttuqee doktarri boorsinii dhufaadhe. Akka waan amma hojjete ka'ee bilbilaan neetworkiidhaan jechuudha. Garuu gaaffiin uummataa inni lammataa neetworkiin qabna akka ganda kanaatti jedhani. Kanaafuu suuraa kanatti hubattu kaabineen biyya keenya siifin dhiisa qaba. Uummata sobaa jira jechuudha. Neetworkiin hin jiru. Inni neetworkii fayyadamee doktarra booratti argamna jedha. So ummatan sobinaan jedha kaabinee biyya keenyaatti mootti dabaluu dandeessa. Eegaa kanarraa wanti nu hubachuu dandeenyu waa lama waan gurguddaa lama hubachuu dandeenya. Jalqaba irratti kaabineen kun saba keessanii hin sobinaa amma dandeessanii jechuudha. Sobuun cubbuudha waan ta'eef hin sobinaa please. Lammaffaa irratti immoo kaabineen kun jalqaba gaaffii lama qabna jedhee uummati dubbateera. Utuu gaaffii lamaan isaa sirnaan hin dhagahin gaaffii isa jalqabaadhaaf jalqaba deebisee isa lammaffaa irratti maal ta'e hin shawwadame jechuudha wantichi kun. Utuu lamaan isaa tartiibaan dhaggeeffateera ta'eeti isa lammaffaa sana badiisaa hin argatu jechuudha. Kanaafuu yaa kaabinoota biyya keenya hin jarjarinaas jechuudha. Hin jarjarinaas irraa kan nu hubannu uummati kaabinoota si'ana jirra jedhanii of mul'isan uummata kan kijiban caalaa ummatni keenya qota bulaan Oromoo jechuudha. Sammuudhaan kan baratan darbanii deemaniiru. Kanaafiyyuu ummata sassaabanii waan beeku hin baranne jedhanii ummata sobuuni kaabinoota biyya Itoophiyaa of sobuu akka ta'e asumarraan baraan jedha. Hin kijibina. Itti yaada.